Warroonni gartee biyya Awurooppaa akkasuma Kanadaa, Ameerikaa, Awustiraaliyaa illee warri deemuu barbaadan akkasuma Ijipti illee Turkiyaa illee irratti quba qabna. Garuu obsa haadha manaa kee jaalallee ta'e duraanii fuutee Ameerikaan irraa gurgurachuu keetiif hedduu tokko natti dhaga'ame. Kan ji'a tokkotti illee dhumatu ni jira. Kan ji'a sadiitti illee dhumatu ni jira. Kan kana karaa salphaadhaan akkamitti deemaadha? Dubbii jaraa itti deebina. Karaa salphaadhaan ati yoo nama barate taate barumsa qofaa miti waa lamaan deemuu jira namni Shama harka fuune kabajamtootaa fi hordoftoota mootii miidiyaa bakkuma jirtanitti nageenyi kee kan kabajaa laga qaxxaamuree tulluu qaalii isinaa dhaqqabu annootiidha. Guyyaa har'aa viidiyoo ajaa'ibaa isiniif qabadhee dhiyaadhee jira. Viidiyoon kee kan har'aa waa'ee Roozaatii fi akkasumas obsaa teeknoo irratti wantoota garaagaraa jechuuf hin dhufe. Roozaan biyya Ameerikaa deemuudhaaf qophii garaagaraa xumuraa jirti. Kana hundi keessaniin quba qabdan jechaadha. Teknoon obsaa teknoon hoo maal dalagutti jira waa'ee kana keessaa hangam takka harka qaba viidiyoowwan inni hojjetu wanti inni amma irra jiru kun wanta dhugaati moo wanta sobaati warroonni ijoolleen keenya biyya Arabaa keessatti yeroo dheeraadhaaf umrii isaanii gubanii biyya Arabaa keessatti mallaqa garaagaraa walitti qabatanii gara biyyaa galan onneen isaanii gara biyyoota garaagaraatti dhaabbachuutti jirti waa'ee kanarraa wantoota tokko waliin jenna warroonni chaanaala kanaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa kanneen armaan dura maatii keenya turtan irra deebiidhaan baga nagaan dhuftan dursa gaa waa'ee obsaa teeknoodha namni hin beekin jiru akkasumas Roozaan yeroo ammaa kana YouTube irratti akka gaariitti beekamutti jirti hedduun keessan waa'ee kanaa ni beektu jechuudha obsaa teeknoon amman dura viidiyoolee babbareedaa miidhagaa barumsa garaagaraa qabu akkasumas kan ilmaan Oromoo hedduun irraa fayyadaman waa'ee teeknooloojii dabarsaa akka turan hedduun keessan ni beektan sanarratti gaa erga biyyoota Arabaatii fi gara Dubaay kana deddeebi'uu eegalee rakkoowwan garaagaraatiif akkasumas saaxilameeti jira biizinasa garaagaraa keessa seenee biizinasoonni inni keessa seene sun galma ga'uu fi dhabuudhaan rakkoolee garaagaraa keessa seenee ture yeroo dabre immoo akkuma beektan biyya ormaa biyya Dubaay keessatti maraatee kararatti akka argamee fi rakkoon garaagaraa irra deebi'ee irra ga'ee akkasumas ijoolleen teenna buusii garaagaraa gochuudhaan ijoolleen Oromoo biyyoota garaagaraa irra jiran qarqaarsa goonee fi gootanii fi walumaa galatti jechuudha akka maraatumarraa fayyee hedduun keessan ni beektanii duuba baga maraatillee baga fayyellee baga gargaartanillee gargaaramuu isaa san irratti wanni nama ajaa'ibu tokko ijoolleen keenya mallaqaaf maraataniiti mallaqaan fayyu wanti kun waan nama ajaa'ibsiidha isa qofaa miti mee wantoota garaagaraa itti deebineeti ilaalla amma Rooziin maal irra jirti fiizaa Ameerikaadhaa eenyutu ergeef moo akkuma amma haasamaa jiru kana obsaa teeknoon fiizaa bitee fi yookaan piroosesa eegalsiisee deemaa jirti warroota namoota isiin biyya Arabaatti bira dalagaa turtetu fiizaa ergeef waa'ee kanarraa mee akka ajaa'ibaatti keessa gadi buunee wajjin haasofna hanga xumura sagantaa kiyyaatti nafaana tura ammas mee viidiyoo tokko isinii seenseet jalqabaaf viidiyoo isinii seenseeti deebin achirratti yaada bal'aa dhugaan jirtu maali wanta jedhu wajjin Roozaan piroosesa biyya alaatti eegaltu piroosesa biyya alaa jechuun waan guyyaa tokkoof lamatti dhumatu miti ji'a lama fudhachuu danda'a kan ji'a tokkotti illee dhumatu ni jira kan ji'a sadiitti illee dhumatu ni jira akkuma carraati keessattuu biyyoota Ameerikaa, Kanadaa, Awustiraaliyaa akkasuma biyya Awurooppaa kana yeroo piroosesii eegaltu wanni guddaan kasi barbaachisu Roozaan biyya Ameerikaa deemuudhaaf qophii isii yeroo guyyaa jalqabaa jalqabdeeti jirti wanta tokko osoo dhuma isaa hin beekin yaalii godhuun agarsiisuun maaf barbaachise wanti kun garam nama harkisuudhaaf waan jedhus wajjin laalla Roozaan biyya Ameerikaa deemuun carraa guddaadha isiidhaaf baga gammadeechuu ni barbaanna baga deemuudhaaf carraa sanis argatte garuu warroonni Arabaa biyyoota Arabaa isiin bira turte Yamanitti bira isiin turte sunniin Ameerikaa deemanii Ameerikarraa fiizaa Roozaadhaaf biyyatti erganii wanni kun hangam takka dhugaadha
namni ilaalcha argachuudhaaf wanta tokko jechuudhaaf wanta hin taane keessa deemanii namoota hordoftoota isaanii rakkoo hin taane keessa yookaan onneen isaanii gara biraa akka kaatu gochuun barbaachisaadha. Dhugaan jirtu hoomaa inni fiizaa tokko Ameerikaa irraa namaa erguun doolaara meeqa yoo diqqaate doolaara 20 hanga 30 fiizaa tokkocha Ameerikaa irraa namaa erguudhaaf. Kana yeroo si ergitu ammootu karaa lamaan si ergama tokko. Yoo jaarsa si ta'e jaartiitii jedhee si fudhachuu danda'a. Jaarsa si godhate yoo akka jaartaatiitti si waame okay si fuudhuu danda'a. Garuu isiin tun amma dura jaarsa qabdi moo hin qabdu akkamitti deemuu dandeetti wanta jedhullee hedduu laaluun barbaachisaadha. Adeemtuma fedheenu haa ta'u jaarsaan haa ta'u yoo karaa saniin ta'e salphaadha deemuu dandeetti rakkoon qabu. Yoo deemte ammootu kanaaf obsaa teeknoon hin barbaachisudha bakka sanitti fiizaan ka ergamu abbaa ishii achirraa waamu santu fidee isiidhaaf ergee isii wanni isiin gootu imbaasii dhayxee paaspoora itti kennu dhumate paaspoortii isii irraa fuudhanii laalanii yoo isiin dhugamatti jaartii gurbaa Ameerikaa irraa isii waamu sanii taate ni fuudhan jechaadha. Piroosesa wayiillee obsaa teeknoon jala deemee piroosesa biiroo kiyyatti maal wanna jedhee nama wanta biraa keessa ofu tokkollee hin jiru. Karaa biraatiin ammoo kan yaamamtu namni tokko akkuma salphatti kan yaamamu ta'e yoo under age ta'e umriin isaa waggaa 18 gadi yoo ta'e namni tokko kan isii waamuu danda'u intalatiyya anatu dhale jedhee DNA jaraa laalaniiti akkuma salphatti miti. DNA isiitii fi abbaa isii yookaan haadha isii achirraa isii waamu san laalanii yoo dubbiin sun dhugaa ta'e karama salphaadhaan deemuu dandeetti. Okay, isa lammaffaa. Inni sadaffaa fi inni cimaan inni fokkisaan namni tokko as slave akka dalay duutitti zamanaawii hojjattuu jechaadha. Zamanaawii maal afaan Oromootiin nama ammayyaa slave ammayyaa jechaadha. Ammayyaadhaan hojjattuuti daa'imman naa guddifti daa'imman naa qabdi jedhanii akka garbaatitti isiisan fuudhu jechuudha. Kuni uf gurguruu jedhama jechaadha akka garbaatitti. Karaa sadiin kanaan qofa Ameerikaa, Kaanaadaa, Awustiraaliyaa, Awurooppaa deemuu kan danda'amu. Biyyoonni akkuma salphaatitti deeman jira. Na bira koottaan nama dogongorsiisuun maaliif barbaachisee obboleessa kiyya obsaa teeknoo obboleettitiyaaf carraan akkasii yoo argame jaalalleetii duraanii roozii jechaadha. Carraan akkasii yoo argameef hedduu namni hedduun itti gammada. Isin biyya ormaa keessatti yeroo dheeraadhaaf dalagdee hanga danda'ame tokko waa qabattee gara biyyaatti galte. Isin gabrummaadhaan biyya biraatitti ammas oofuudhaan manna yookaan rakkoo biraa keessa seensisuudhaan manna maaf biyya san keessatti akka hojjettu hin goone. Mee viidiyoo takka isin seenseetiin deema. Nafaana tura wanta ajaa'ibaa wanta isin irraa waa barattan ka'anas galateeffattan isin. Nama gartee piroosesii kana fixuu danda'u nama amanamaa kasa sobee maallaqa kee nyaatu osoo hin taane ka dhugaadhaan amantummaadhaan waan kana siif fixee galmaan siif ga'u si barbaachisa. Egaa gaani waan kana biirootu jira. Biiroo mootummaan beeku kan seera qabee isaan jiru kan gartee amantummaan dalagu kan gartee egaan ani hojii isaa waliin jalqabe namoota hedduu biyya kanarraa gara gartee biyya Awurooppaa akkasuma Kanadaallee oofneetu jira. Tole obsaa teeknoon karaa kiyyaan namoota hedduutu biyya tanarraa gara Kaanaadaa, Ameerikaa, Awustiraaliyaa, biyyoota Awurooppaa hedduun deeman karaa kiyya kanarraan biiroo kiyya kanarraan jechuutti yoo carraa akkanatti karama salphaadhaan namoota garas oofuudhaa ka qabaatu taate ati maal goota biyya san keessaa biyya dhabaa biyya rakkoo san keessaa ka amma durallee biyya ormaa keessatti si dhukkubee maraattee sammuu sirrii sin dalayne mallaqa Oromoo walitti si guurtee gara biyyaa si galchite maal gootama biyya san keessa maaf karama salphaadhaan akkasitti ka ijoollee ooftu taate Kanaadaa san Ameerikaa san Awustiraaliyaa san Ingilaandii san maaf hin deemne yaa obsaa teeknoo kiyya maaliif nama dogongorsiisuudhaaf yookaan akkuma namni chaanaala keessan isin ilaaluuf dubbii hin taane oofna itti dhufneeti ilaalla mee dhugamaan rooziin warroonni arabaa sun isiidhaaf paaspoorta erganii fi fiizaa erganii fi isiin ka deemtu taate itti dhufneeti ilaalla. I wish good luck for her. Namni hedduun hawwii akka isin biyya san deemtee rakkoo biyya arabaa keessatti of course rakkoolee jedhamu ijoolleen biyya Yamanii roozaa dabalatee kuulanii dabalatee umukaanis jireenya ajaa'ibaa jiraataa turan Yaman keessatti akka ijoollee taawwanii hiriirumaaf walii gad deemanii jeequmsuma garaagaraa godhanii maal hin jenne jireenya ajaa'ibaa uummata biyya saniitiin walii galanii jiruu faranjiidhaaf olitti jiraataa turan isin hedduun keessanii beektan jechaadha. So yoo kam carraan sun argamee ka deemtu taate namni hundi hawwii nama hundaati. Nullee hin deemne ijoollee teennaa fi obboleen teenna hunda ni oofna karaa obsaa teeknootiin yoo dubbiin sun akkasisa erga dubbiin akkanatti salphaa ta'e ilmi namaa maaliif deezar sahaa
Sahara fi baharatti Mediterraaniyaanii keessatti dhuma maaf dubbii salphistanii wannu kanarraan ana wanni ilmi namaa akka baqatu gara baqaatti yeroo hunda gara rakkootitti deemu nama godhaa jiru keessatti warra ejantootaati warra dallaala akka obsaa teeknoo kanachaadha sobaan kijibaan fidanii chaanaala irratti wanta hin taane mul'isuudhaan obsaa teeknoo qofaa miti banatsaa Kanadaa isin geessina Awustiraaliyaa isin geessina biyyoota Awurooppaa biyya feetan isin geessina Turkii isin geessina jedhanii amma Masrifaa isin deemuu warra feetan Masrii namni maal godha kaachi jiruu rakkatee dhumaa jira jedhanii gowwoomsanii ijoollee ofan ijoolleen Turkii bifuma kanaan dallaalaan deeman Turkii keessatti rakkataaran kun mana hidhaa keessatti kun ammoo Itaalii deemnadhanii baharatti dhumuu jira Saharaa keessatti dhumuu jira bosona keessa boofni isaan iddee dhumaa jiran maaf waan hin taane karaa namni itti deemu qabxiin ajaa'iba karaa salphaadhaan kan namni itti deemu hin jira isinii himaanis na duuka tura wanta ajaa'ibaa karaa salphaadhaan namni akkamitti deemuu akka danda'u isinii hima mee ammas viidiyoo takka isinii seenseetiin dhufa wanta ajaa'iba walirraa taazabaatuma deemna barumsas walii kennaa deemna waan ta'eef. Biyya Awurooppaa akkasuma Kanadaa Ameerikaa Awustiraaliyaa illee warri deemuu barbaadan akkasuma Ijipti illee Turkiyaa illee asumarraa roojaan baafattanii warri dhugumaan namoonni akkanaa kun jiraatanii yeroo baay'ee kunoo obsaan akka jirtanii warra hojii sana dhuftanillee kunoo obsaan kunootii waan barbaadan baafachuu mirga qabdanii. Daawwattoota keenya biyya hedduutu banaa jira garuu biyyoota banaa jiru kana bilbiltanii keessaan lakkoofsa kiyya kunoo asirra isinii kaa'a. Duwwaa 914 lakkoofsa kanaan daayirektiin ragaa bayuufi jirti obsaadhaaf jechaadha jalqabatu ganaa guyyaa jalqabaati isiinu biiroo isii kadhaquuf deemtu biiroo obsaadhaa dhaquudhaaf deemaa kan jirtu guyyaa jalqabaati obsaan kun seeraan dalagaa seeraan hin dalaguu wanti sun dhugaadhaa sobaa wanni isiin irraa beektu hin jiru kanaaf dubbii tokko osoo hin hubanne keessa daa'imanii wanta hin taane namoota isaan hordofaniif wanta hin taane himuun wanta barbaachisaa miti obsaan akkan akkasi jettanii warroonni haasoftan kunuu amma dubbii eegalleer no sanii miti hanga xumuraatti eegaati yoo dubbiin sun taate viidiyoo keessan kaa'attanii part 1 part 2 part 3 jettanii milkaa'ina san booda gadhiisuu dandeettan viidiyoo san irra hojjechuu dandeettan viidiyoo yuutuubiidhaan isin dalagaa hedduu dalagdi ijoolleen keessattuu amma Roozaan Kuulaniin Umukaanusiin ijoollee Yamanii Sa'id Baabaa eegalatee ijoolleen biyya Yamanii viidiyoolee babbareedaa viidiyoolee barumsa qabu dalagan garuu jidduudhaan wanta hin taane wakabaa garagaraa keessa seenanii wal arrabsaa wal xiqqeessaa rakkoo garagaraa piraankiidha jedhanii jechaadha wanta namni hundi irraa beekee isaan arrabsaa ture. Kunis piraanki isaanii addan jiru tarii Roozaan Dubaay deemuu dandeetti tarii Roozaan Suudi Arabiyaa deemuu dandeetti tarii Turkii deemuu dandeetti Ameerikaa wanni jedhamu kuni waanuma akkana salphaa godhanii salphisanii ilaalanii miti Ingilaandii fi biyyoonni guguddatan biyyoonni diviloopi ta'an kunniin akkuma salphatti South Africa biyyuma Afrikaa keessaa biyya salphaa biyya akka Ijiptiitu deemuudhaaf wanni piroosesni akkanatti akkuma salphatti dhumatu tokko illee hin jiru tokko mallaqa si gaafata mallaqa guddaa jechaadha mallaqa guddaa akkasii san qabaanan ammoo ati biyyuma keessa dalagdee jijjiiramuu dandeetta wanni namallee sobdee qalbii namaa fannistee gara irra hedduun ijoolleen shamarran biyya Arabaa dalagan biyya Arabaatti waggaa 6 7 8 10 cinqamanii dalaganii galaniiti osoo boqonnaa hin goone biyya faranjii deeman biyya faranjii wanni jiru tokko hin jiru akkatti daddalachoonee dhukkeen nurraa ka'ee nuti itti jiraataa jirru isin argaa hin jirtan ijoolleen biyya Arabaa jiraatan wazii qabdan bareeduma qabdan osoo fiiganii daa'ifa isinirraa ba'a nu daa'ifi nurraa hin ba'u taljitu nurraa ba'a warri biyya Awurooppaa keessa kijiba namni biyya faranjii keessatti dhugaa takka isin namni biyya faranjii keessa taa'ee haadhaaf qorqoorroo tokko jijjiiree hin jiru warri haadhaa fi abbaa keessan mana qorqoorroo keessa mana citaatitti baasaa jiru ijoollee biyya Arabaati dalaganii daa'ifa ofiitiin waan beekanii jechaadha warri biyya faranjii deemu hundi isaanii keessattuu ijoolleen biyya tokko haraqee qofa dhuguudhaan beekaman jechaadha beekamna walumaa galatti so waan hin taaneef warri dallaalaa ijoollee qalbii jaraa kakaasanii onnee jaraa dhaabanii garana oolfummaa barbaachise mee ammas viidiyoo takka seenseetiin deebi'a viidiyoo tana hordofaa garuu obsaa teeknoon kanaaf aaree koppiraayitii natti erguullee mala rakkoo hin qabu maaliif dhugaa jirtuun itti himuu jira fedho ergaa rakkoo hin qabu ani nama yuutuubiin buluu miti viidiyoo tana dhugaa dubbachuuf gara waatsaappiitiin yoo xiqqaate gara nama 10,000 oliitu na barreessee jira nama kana hunda keessummeessuu ni danda'ama namaatu heddummaate anis ilma namaati nama tokko namni tokko gaa nama hangana baay'atu keessummeessuun xiqqoo nu ulfaata namni qabatamaan deemtan ka dhugaadhaan deemtan daayirektii naa bilbilaa lakkoofsa kana daayirektii bilbilaa daayirektii
Direct yoo dhageettan kana jechaadha wanni jirtu dhugaan jirtu tamiidhaan maalirraa maalii deema mee waa takka isinii namni biyyoota guguddatan kana karaa salphaadhaan akkamitti deemaadha dubbii jaraa itti deebina karaa salphaadhaan ati yoo nama barate taate barumsa qofaa miti waa lamaan deemuu jira namni dookumentii kijibaallee baafatee deemaa jiru karaa salphaadhaan yoo dhugamatti barataa taate barataa yuunivarsiitii yoo taate barumsa gaarii yoo qabaatte scholarshipidhaan biyyoota garaagaraa deemuu dandeetta keessattuu biyyoonni akka Kaanaadaa kunniin scholarship irratti Ameerikaa fi Kaanaadaan hedduu wannoodha jechaadha hedduu tokko carraa gurguddaa namaaf qaban biyyoota akkasii san deemuu ni dandeetta yoo barumsa qabaatte yoo ragaa barnootaa qabaatte scholarshipidhaan deemuu dandeetta karaa salphaadhaan karaa biraatiin ammoo warroonni mallaqa qaban scholarshipidhaan waraqaa ragaa kasobaa warra mootummaatiin walii galanii biiroo barnootaatiin walii galanii waraqaa ragaa kijibaa baafatanii warroonni deeman jiru sun achitti jecha karaan salphaan ittiin deemamu isa kana qofa yoo kan akka jalqabarra isin himee jira karaa saniin deemuu dandeetta karaa sadiin hafan isa saniin jechaadha ka kanarraa hafe namni kijibaan warra dallaala oduu dallaalaa dhageettanii bilaashitti akkas isin geessina maal jedhanii isin soban saniin hin dhagayina jalan deemina jechuu barbaadeeti mee viidiyoo tan ammas dhageeffadhaati qabxii dhugaa qabxii dhumaa dubbii dhugaa isin himeeti isin bira ta'a. Makina keessa jirra. Farasii kanaan ammoo farasii farda sadeeqa farasii baasii kanatti farasii kajaanii makinaadha. Akkasii hordoftoota keenyaa kan xumuraan dhufaan turaa kun nuuf deemuutti jirra. Argitanii makiinaa keessa jirra. Eessa deemu jirra? Daawwattoota keenya kabajamoo amma gara biiroo keenyaatti deemaa jirra. Egaa biiroon kun biiroon ani waliin hojjedhu achitti piroosesa روزانة جلكم فجت دي ما جرى إن شاء الله هرجع بروسيس اللي جلكم. So obsa bilbila lakosa bilbila kaifi kaisimi kaya jira daka bilbila dubbisa dhugaan jirtu maal nama kuma kudhanii oltu keessaan na barreessee jedhe nama kuma kudhanii ol jechuun gabaa guddaa qabachaadha dubbiin sobaa dubbiin hin taane akkamatti beeksisa mee uma hundaafu waa'ee roozii karoozii irratti quba qabna garuu obsa haadha manaa kee jaalalleetii duraanii fuutee Ameerikaan irraa gurgurachuu keetiif hedduu tokko natti dhagahame yoo mallaqa guddaatti argatte rakkoo hin qabu garuu yoo gurgura kataatu taate ormatti hin gurgurin amma sirraa bita intala bareedduu miidhagduu akkana jirtu ana fuutee ormatti baastee hin gurgurin dubbii sobaa ammoo dhiisaa sobaan maraanni jedhanii uummata irraa mallaqa gurgurachuu sobaan ammoo dallaala kijibaa ta'anii kijibanii argan nama foolowara baay'ifachuun barbaachisaa miti mee warroonni dhugamatti ammoo obsaan karaa sirriitiin dalagaa amma dura wanni akkanaa ta'ee jira jettan komantiin akka wal argutti jira walannoo jenna warroonni ijoolleen biyya arabaa dalagan please waan akkanaa irraa of eegaa wanta hin taane keessa of hin galchina biyya ormaatti dhabdee eegalte biyya kee keessatti dalagattee karama salphaadhaan jijjiiramuu dandeetta kanumaan isin jedha mee viidiyoolee isaanii hordofneetigaa waan isaan jedhan wantu kun viidiyoo guyyaa jalqabaa biiroo deeman fuudhanii poos godhanii achirraa eegalee jalqabarraa haga dhumaatitti waa'een piroosesa jaraan maal irra ga'e jedhee akka namni jala deemee isaan hordofuuf wanta akkasii godhan qaayidama yuutuubaraati namni sobaan malee dhugaadhaan isin hordofu waan ta'eef suma kana jechaan so obsaa ammootu amma durallee rakkoolee garaagaraa irratti argee jira waan hin taane keessa uf galcha uf guddisuun maal jedhuun wanta hin beekne keessa seenanii wanta jechuun faayidaa takka illee hin qabu barbaachisaa miti walumaa galatti waan akkanaatu jira jettanii ijoolleen keenya fuutanii bakka hin taanetti uf hin buusinaa jechuun barbaada yeroo gaarii qabaadha viidiyoo kana sheer walii godha yoo danda'ame obsaa teeknoolleen akka dhaga'u godha peace guys.